jireenya keenya keessatti nama milkaa'aa ta'uudhaaf gatii kafaluun nu barbaachisutu jira. Wantoonni gaariin jireenya keenya keessatti argamu hundi gatii qabu. Qabeenya guddaa barachuus ta'ee nama milkaa'aa ta'uuf gatii kafaluu qabnutu jiraata. Isaan keessaa muraasa waliin ilaalla. Namoota milkaa'aa addunyaa tanaa gatii akkam kafalneeti achi ga'uu kan danda'an. Wanti gaariin jireenya keenya keessatti hawwalu hundi gatii kafalamuufii qabu. Gatii san kafaluudhaaf nuti yoo qophaa'uudha. Egaa gatii kafaluu yoo barbaanne akkuma nama qabnu jireenya giddu galeessa jiraachuu dandeenya. Viidiyoon kun faayidaa guddaa waan isinii qabuuf hanga xumuraatti daawwadhaa. Egaa gatiilee kafaluu qabnu keessaa inni jalqabaa tokko inni eegallee jira. Inni jalqabaa bultii ijaaruudha. Umrii keenya dargaggummaa abjuu keenyaa gochuu qabna. Umrii dargaggummaa keenyatti waan barbaanne yaallee yoo nuuf milkaa'uu baatellee yeroo bal'aa qabaata. Deddeebinee yaallus wanta sodaannu waan hin qabneef irra deddeebiin yaaluu dandeenya. Maatii horattee waan hin qabneef kufuun sin sodaachisu. Bultii ijaartee jirta taanaan garuu maatii kee gargaaruuf jettee balaa akkanaa fudhachuu dhabuu malta. Kanaaf irra baay'ee warra milkaa'anii umrii dargaggummaa kophumaan kan dabarsan. Waan kamuu yoo yaaltan yeroof milkaa'uu yoo baates homaa akka hin taaneef beektan. Lubbuu teessan takkittiif jettanii wareega jiru qabaluu waan isin sodaachifneef obsuus akka dandeessan waan beektaniif milkaa'aa ta'uuf waan kamuu yaaluuf qophaa'uudha. Kunis jireenya keenya keessatti ija jabina waan nuuf laatuuf daandii milkaa'inaa keenya nuuf saffisiisa. Kanaaf bultii ijaaruuf dargaggoonni murteessitan, dargaggoonni yaaddan yoo jiraattan dhaabbaddaa murteessan sirriitti ilaala. Inni lammaffaadhaa namootaan jaalatamuudha. Egaa akkuma beekamu hundi seenni ilmi namaa namootaan jaalatamu haadha jettii qabaachuu jaalanna. Garuu nama milkaa'aa ta'uu gaafa barbaadu namootaan jaalatamu namoota baay'een jaalatamuu dandeessu. Namootaan jaalatamu jennee namoota gammachiisuu jennee wanta hin barbaanne godha. Haalli kun garuu eessallee nu geessu. Namoota sana jaalachiisu. Yeroo hunda namoota gammachiisuuf kan sossoonu yoo taane nuti kallattii keenya irraa bahaa deemna. Kana gaafan jiru namootaaf nama hamaa taanee yookaan nama hamaa ta'a jechuu koo miti. Garuu immoo dursoo ofiif keenyaaf kan nu galu akkasuma dursoo ofii keessaniif kan nu gattaadha. Abjuu keessanii dhaabbachuudha. Waa'ee jireenya keessanii isin caalaa kan dhimmamu kan cinqamu tokko hin jiru. Nama gammachiisuuf yaaluu caalaa abjuu keessaniif yoo dhaabbattan namni hundi isin gammada. Isin of ta'uu keessaniin qofa eenyummaa keessaniin ni jaalatamtu. Kan isin jibbus ni jiraata. Lafa tanarratti eenyummaan nama hundaan hin jaalatamu. Kanaaf jireenya keessaniif wanta dursuu qabu kallattii qabsiisaa. Egaa inni sadaffaadhaa hiriyoota dhabuu. Umrii keessanirraa milkaa'aa ta'uu kan barbaaddan yoo ta'e jireenya hawaasummaa muraasa qabaattu. Akka durii yeroo keessan hiriyoota waliin dabarsuu hin dandeessan. Yeroo hunda sammuun teessan abjuu keessan waliin ta'a. Kana jechuun garuu hiriyoota hunda dhabdu jechuu miti. Namoota daandii abjuu keessanii irratti daandiin keessa wal fakkaataa ta'e qabattanii turtu. Namoota daandiin keessa waliin simne garuu abjuu keessaniif jettanii wareega taasisuu qabdu. Abjuu keessanii ala yeroo keessanii qisaasessuun qabdan.
yeroo tokko dhaabbadhaa itti yaada. Abjuu keessan bira ga'uuf yeroo hedduu xiqqaatee qabdu. Yeroo hangasa waan abjuu keessanii walitti dhufne waa waliin sanyii irratti kisaas godhuun qabdan. Naannoo keessan keessa namoonni gufuu isinitti aanes yoo jiraatan irraa fagaachuu. Keessoo keessanitti sodaa uumamaan malaniif halaalatti irraa fagaachuu qabdu. Adeemsa keenya keessatti adeemsa daandii milkaa'inaa keessatti loon keessatti immoo namoota akkasii ofitti dhiyeessuun sirriin ta'u. Inni afuraffaadhaa bashannanudha. Bashannanoonni jaalala jireenya keenya keessa jiraatu. Dhugaleessaan namni tokko sooromuu yookaan milkaa'uuf yookaan immoo tuchaaruuf waggaa 7 fudhata qorannoon tokko. Kanas umrii dargaggummaatti. Dandeettii keenya guutuutti itti fayyadamuu kan dandeenyu umrii dargaggummaa keenyatti. Umrii keenya 20 keessa bashannana yoo itti fufu bakka yaadni ga'uuf tarkaanfii tokko fudhachaa hin jirru jechuudha. Umriin dargaggummaa yeroo itti jireenya keenya jijjiirrannu malee yeroo teenyee itti TV ilaallu miti. Yeroo itti baanee bashannannu miti. Yeroo itti mana dhugaatii irra naannoo mana caffaraa irra yeroo itti naannoo. Umriin dargaggummaa jireenya keenya fuulduraatiif yeroo murteessaa. Jireenya fuula duraa yeroo itti bareeffannu yookaan immoo balleessu yeroo ta'u. Naaf gala dargaggummaan keenya deebi'ee hin dhufu. Garuu waggoota 7 gatii kafallee umrii keenya guutuu yoo bashannanne irra nuuf wayya. Waggaa 7 bashannannee umrii keenya guutuu dararamaa jiraachuu jireenya keessan fuula duraa harka keessan jira. Bashannanuu isinii caalamu abjuu keessanii fi godha. Filannoon keessanii. Egaa inni shanaffaa fi inni xumuraa sitti tolu waan hin jiru. Komfortii waan jedhamu argitu. Jireenya keessanii galmi yookaan abjuun isin keessan waggoota muraasaaf cinqamuu isin barbaachisa. Yeroo karaa abjuu keessanii deemaa jirtanitti maallaqa argachaa bu'aa buusaa deemta. Garuu akkaataan jireenya keessanii kan duraa irraa jijjiiramuu qabu. Maallaqa waan argattaniif qofa baasii jireenya keessanii dabaluu qabu. Maallaqa argattan san hunda isaa abjuu keessaniif oolchuu qabdu. Maallaqa argattan kan jireenya keessaniif oolchitan jechuudha. Gaafa galma yaaddan geessan ta'uudha. Galma keessan yeroo geessan booda waan hawwitan hunda bitachuu dandeessu. Jireenya keessan akka beetan hokkaluu dandeessu. Osoo galma keessan hin gahin garuu maallaqa ittiin bashannanuuf hin oolchina. Galmi osuma dabalaa deemu isin immoo jireenya keessan akkuma duratti haaluma duratti yoo itti fuftan abjuu keessanii maallaqni oolchitan hedduu guddaa ta'a. Maallaqni kun daandii milkaa'inaa keessan isiniif saffisiisa. Bakka kana sirriitti hubadhaa. Maallaqa yoo argattan hin shawwadaminaa. Yeroo keessan irratti jireenya keessan irratti qarshii hin qisaasessinaa. Deebisaatii abjuu keessanii oolchaa. Viidiyoon xumuratti waan laaltaniif boonasii tokko isiniif dabaluun barbaada. Boona waan jedhamu irraa fagaachuu qabdu. Boonni abjuu keessan irraa isin hin qabu. Boona irraa okkiruu danda'u qabdu. Abjuu keessan dhugoomsuuf kophee xaragoo yookaan kophee dhiquu isin barbaachisa yoo ta'e qulqulleessuu qabdu. Dhiquu qabdu. Akka keessummeessatti keessummeessuun isin barbaachisa yoo ta'es keessummeessuu qabdu. Hojiin kun naaf hin malu jettee dhiisuu hin qabdu. Waan abjuu keessanitti isin dhiyeessu hanga ta'etti gatii kafalamuu fi barbaachisu hunda kafaluu qabu. Hubadhu.
umrii teessan guutuu kophaa yoo kophee qulqulleessitaa ta'e kophee qulqulleessaa jiraatte jechuu miti. Akkasuma keessummeessaa taateen jiraattu. Yeroo muraasa rakkachuu giddaaf abjuu keessan dabarsitan hin laatinaa. Abjuu keessan hin walaayinaa. Hammeenyaan kan hojjetanitti labatan irratti gatii kamuu kafaluuf qophii ta'uu qabdu. Hanga xumuratti waan hordoftaniif guddaa galatooma. Bu'aa qabeessa jettanii yoo yaaddan viidiyoo sana laayik fi sheer godhaa. Akkasuma gorsa babbareedaa akkasii jireenya namaa irratti dhiibbaa uuman argachuuf sabiskiraayib godhuun maatii teenyattaa. Ulfaadhaa kabajamaa nageenyi rabbi keenyaa bakka jirtanitti isin cinaa jiraatu.